السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا قافية بقى جراتن سعود الربيع كيسا ور جراتني في وروني قرا إماراتي بري أرجيتن سعود الرا قرا إماراتي جنزبو قردا كما صدما كما شنتما كما كودان كما شن جنزبا كم ماتي أكن أرجيني بانكي كيسا يروداف دابدا أجي أكن صدما آخرات ganzaba baay'ee qabamaa jira, ganzaba hedduu qabamaa jira. Namni tokko akka birri gara hawaalaa hin ergine yeroodhaa fi haga ji'a kana 30 irratti eeydanii 30 kana booda ergattanii hundumti keessanuu akka ganzaba of jalaa hin ergine ganzabni isin jalaa tasamaa, ganzabni baay'een tasamee jira, qabamee jira. Ganzaba sana ammoo tarii gara qaamni ilaallatutti barraa'ee kasirraa ta'a. Ammaan immoo namni tokko akka ganzaba olii gadi hin sochoofne ganzaba gara imaaraatti illee gaafa ergitan hin ergina. Ammaan dhaaba namni tokko gara imaaraatti hin sochoosina, gara biyyaatti hin sochoosina. Hundumti keessanuu dhaabbadha. Yeroo hamaadha. Miliyoona 16 ol ka qabame eejiba finjiidhaan Adaraa keessan qimamochi mana madaamii qarshii karaa awwaalaa yookiin immoo karaa gabaa gurraachatti ergachuu dhaabaayii yeroo kanatti rakkina guddaa horatee jira. Ijoollee baay'eedha ijoolleen qarshii akkasitti nyaatamaa jiranii jechuudha. Yaa baankiin yeroo ammaa gabaan gurraachi yeroo ammaa dhaabatee jira jechuudha. Yookiin akka odeeffannoon garaagaraa dhagayetti fi kootirraa haga bultii 30 ji'a kana bultii 30 irraa hin mirkanaa'uu danda'a jedhanii jirani. Kanaaf hordoftoota kiyya warroonni viidiyoo kana dhageessanii qarshii keessaa harkatti qabachuu yaada hanga danda'ametti isiniif jechuudha. Karaa awwaalatiin hin erginaa isin jedha birriin deemaa hin jiru. Garuu gimmaashni deemaa jira jedha, gimmaashni deemaa hin jiru jedha. Kanaafuu immoo isin birriin keessan baduura targaaggaatii qabadha. Ijoolleen torbee tokko guundi erga birrii nu deemuu didee erginee birriis nu deebi'aa hin jiru jedhanitu jira jechuudha. Ashama akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga jiraatan isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroon chaanaala kiyya afaaraa taatan sabskraayibii gochuun maamila keenya taa'ee warri ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jedha. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti obboleessi keenya illee dubbatee jira. Saniin booda immoo ijoollee baay'eedha warroonni akka miidiyaa irrattis dhaga'uu dandeessu kan hin dhageenyes immoo birrii karaa gabaa gurraacha yookiin immoo awwaalaa jedhasan jechuudha. Isaan hin ergatina ammatti jechuudha. Garuu of afootti hin beekamu banamuus danda'a. Garuu birrii hanga baay'eetu qabamee jira. Warroota akkasitti warra daldala akkasii waan akkasitti irratti qabamantu baay'eetu jira jedhamee haasa'amee jira miidiyaa irratti jechuudha. Kanaaf immoo isin of eeggannoo godhaa. Birrii keessan ammaa ofuma bira kaawwadhaa. Yoo kan muddama qabaattan ta'e immoo baankirraa argachuu dandeessan. Baankiin rakkoota akka hin horranne kan rakkina horate gabaa gurraachaan kan argamu kan jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii of eeggadhaa isin jedha waaqayyo isin haa eegu isin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf of eeggannoo godhaa isin jechuu barbaade tananii hordoftoota kiyya maaliif wanta gaafa dhageessu namaaf qooduu qabda. Waan tokko gaafa dhageessu namaaf qoodaa qabda jechuudha. Wanta dhageessisan namaaf qooduu qabda. Maaliif obboleewwan keenya waan ta'eef ani yoo firumashii tokko dhageessni qoode obboleewwan kiyyaafan qoode jechuudha. Maaliif akka nyaatamne akkamitti akka birriin biyya ormaa akkamitti akka dhuftu anaa fi si keessa jirtu beeka. Nama biyya ormaa hojjetetti namaa beeka. Namni biyya ormaan hojjenne si beekuu hin danda'u akkaataa itti birrii biyya ormaa kana fiddu. Itti dafqitee itti dadhabdee itti riba kee dhabdee itti nyaata kee dhabdee itti ifatamtee itti jibbatamtee kan fidne malee taa'anii jaalatanii kan fidan tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa isin jedha. Birrii keessa yoo argattane keessattuu sa'aatii kana keessatti karaa awwaalaatiin yookiin gabaa gurraachaan akka hin erganne sa'aatii kanatti jechuudha. Ijoollee baay'een garuu deemaa jira jedhan. Ijoolleen Dubaayii keessattuu ijoollee Dubaayii deemaa jira birrii rakkoon qabu waan akkasii dhaga'ee jira. Ani garuu hangam akka wanti sun dhugaa ta'es hin beeku. Kanaaf isin immoo yeroo kanatti keessayyuu ijoollee muddama qabaattan baankirraa ergadhaa. Gaboo muddama biyyatti hin qabaanne ta'e yoo maatii keetiin ergite ta'e hanga wanti kun targaagga'utti hobbiratti qabachuu yaada. Birrii keessan gaafa fudhattanii hobbiratti kaawachuu yaada isin jedha hordoftoota kiyya. Maaliif birrii tokko yoo ta'eyyuu dafqitee fidde malee teechee finne waan ta'eef.
gaafa birriin kee badu fakkeenyaaf ijoolleen baay'inaan kan argatu hoo xiqqaate birri ji'a lamaa ji'a sadii walitti qabanii ji'a afurii haan argatan bakka tokkotti faatu jira waan ta'eef kun hundi gizee tokkicha soosiyaalaa badee eessaa fuuta bakka fuutuun qabdu dafqa keeti jechuudha. Kanaaf qabachuu yaada hanga tokkotti jechuudha. Akkasuma immoo informaashinii deemu miidiyoota garaagaraa irra lallaala adiraa keessan obbolee tokko waan darbu tokko miidiyoota garaagaraa laala wanti isin nama fakkeenyaaf anumtu soo amma sa'aatii kanatti nan argadha jedhee argachuu hin danda'u baankiraa argachuun qabu malee maaliif waan informaashinii kana dhagaye ijoollee hin dhageenye miiqatu jira kan dabarsaa jiran birri ijoolleetti dabarsaa jiran kan sarraa farran dabarsanii birriin hawasaayii achiin badaa jiru baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf adiraa keessan of eeggadhaatii hordoftoota ijoollee obboleewwan keessanii warroota viidiyoo akkanaa agarta sheerii godhaafiti akka irraa of qusatanii birrii ofii akka of biratti qabatanii jechuu isiniin barbaadu hordoftoota kiyyaa maaliif itti dadhabdee itti dafqitee kushiinaa arabaa keessatti siqaayii baay'ee nyaanneeti kan finnu malee teenyee kaffinnu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa waaqayyo sinaa eegu isiniin jechuu barbaadu hordoftoota kiyyaa. Ijoollee baay'eedha ijoollee shawwadamaa jiran ammallee birrii qarshii kana sirriitti ijoollee shawwadamaa jirtu ijoollee baay'eedha jechuudha. Kanaaf adiraa of eeggadhaa. Adiraa obboleewwan keessanii qoodaa viidiyoota kanaa kana jechuudha. Birrii kana itti ajamuu baannaan bira kaawwadhu aga wanti kun layya'utti jechuudha. Hanga gara tokkotti layya'utti jechuudha. Aga mootummaan gara tokkotti ciibsutti. Kanaaf gaafa mootummaan gara tokkotti ciibse ergachuu dandeessanii jechuudha. Yookiin hin banamaa yookiin hin cufamaa hin beekamu jechuudha. Kanaaf agasii birrii keessan immoo bira ol kaawwachuu yaadaayi isin yoo muddama kan qabaattee maatiin keessi muddan ta'e baankumaa ergadhu. Maa birrii 20,000 taane 10,000 maan taane baankiraa ergadhu malee karaa gabaa gurraachaa erga jettee birrii kee ofin dhabsiisi isin jechuu barbaade tananii hanga taragaaga'utti hanga jiini kun mee hanga soddomaatti jedhanii jiranii informaashinii akkan dhageettu fi kiyyaa'e saniin boodetti yookiin banamuu danda'a yookiin immoo cufamuus danda'a waan ta'eef agasitti eeggadhaa isin jedha. Dhugaa hedduu takka ijoollee baay'ee shawwadame hedduu takka ijoollee baay'een garaana nyaatan ijoollee shawwadaman jechuudha. Rabbi maaliif xaaraniitti dafqanii fida waan ta'eef dirriiba ofii dhabnee finna malee qarshii namni jaalate akkas taa'ee yookiin immoo soofarra teessanii fiddan tokko hin jiru jechuudha. Anas ta'ee sis ta'ee innaa kanaaf immoo viidiyicha kana waliif qoodaa isin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Yaada fi qeeqoo qabaattan immoo koomeentii irratti barreessuun dagatinaa hanga viidiyoo biraatii walitti deemetti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedha.